Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya hordoftoota Fataa Tutorial akkam nagaa jirtu jecha TikTok irratti viidiyoo gadhiisuudhaan view hedduu yookaan immoo miiliyoonota kumaatamaan argataa jirtu kun baay'ee murteessaadha. Kun baay'ee nama gammachiisa. Garuu gaafiin guddaan namni hunduu gaafa TikTok Itoophiyaa keessatti ni kafalaayi yoo kafalee akkamitti kan jedhudha jechuudha. Yeroo hedduu gaafiin namaa kan gaafatu. Har'a dhugaa jirtuun isinitti hima. TikTok akkamitti akka kafaluu danda'u kan inni isinitti himu ta'a jechuudha. Namoonni viidiyoo garaagaraa hojjetanii yookaan immoo maallaqa viidiyoo hojjetan kanarraa hojjeta argatan jiru. Garuu kuni akkamitti hojjeta kan jedhu kan wal ilaallu ta'a jechuudha. Dursoo maal ilaaluu qabna? Realitii TikTok baruu qabna jechuudha. Akkamitti TikTok akkamitti hojjeta kan jedhu dura adda bahuu qabna, adda baasuu qabna jechuudha. Kana jechuun dhugaa jirtu maal adda baafachuu qabna jechuudha. Okay. Akkuma addunyaa irratti mul'atu TikTok tooftaan inni ittiin kafalu Creator Reward Program tooftaa jedhamu jechuudha. Kana jechuun view ati viidiyoo ati galakkisarra view 10,000 miiliyoonota laalan view katira dhaabbatee TikTok ennaa maal isinii kafalu kafaltii isinii kafalu jechuudha. Karaa kun Itoophiyaa keessatti ni hojjetaa yoo inni guutumaa guututti hin hojjetu jechuudha. Eega kun hojjennee TikTokoroonni biyya keenyaatiif namoonni garaagaraa akkami sooressa TikTok irraa ta'uu jiran jettee gaafii sitti uumuu danda'a. Kana deebisaa kan argachuudhaaf karaalee armaan gadii kana na caqasuu qabdan. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti maali na faana turaan isiniin jedhe isinitti hima. Akkamitti akka warri Itoophiyaa keessa jiru TikTok irraa birriitti argatan karaalee sadii isinitti himaa jechuudha. Okay, tokko TikTok irratti gaafa TikTok banatan jechuun namoonni foloorii 1000 akka qabdan jechuun laayivii seenuu dandeessu jechuudha. Laayivii irra gaafa geema taphatan giiftii namni isinii kennurraa kafaltii isinii kafalaa jechuudha. Gaafa isin viidiyoo hojjettan achirratti TikTok irratti jechuudha. Viidiyoo sana hojjettan sana irra dhaabbatee gaafa folooriin kee nama 1,000 darbe jechuudha. Liivii seenuu dandeessa jechuudha. Liivii sana irratti geema taphattee namoota garaagaraati wajjin jechuudha. Giiftaroonni kan kee gaafa ilillii sii kennan leenca siifaa kanna qoqqorri siifaa kanna daa'imman siifaa kanna garuu giiftiin gaafa sii kana giiftii san karaa birrii jijjiiree sii kafalaa jechuudha. Karaa saniin kafaltii argatu jechuudha. Inni lammaffaadha brand sponsorship yookaan immoo daldala namaa yookaan biizinasii namaa TikTok irra beeksisuudhaan isinii kafalaa jechuudha. TikTok irratti gaafa biizinasii namaa beeksiftan abbaan TikTok maal godha isiniin kafalu jechuudha. Kan isinii kafalu eenyu? Nama biizinasii isaa san beeksiftaniif jechuudha. Ati folooriin kan kee takka ammoo hordoftoonni kan kee miiliyoneerota yoo ta'e namoota bira dhageettii qabaatte warri hoteela qabu abbootiin qabeenyaa oomisha isaaniitii fi piroodaaktii isaanii maal godhu sitti beekamatu jechuudha. Oomisha isaanii maal gootaa fi hin beeksiftaa jechuudha. Gaafa beeksiftuun maali ispoonsara argataa jechuudha. Galii guddaa achirraa argate beeksisuu kan keessaniif jechuudha. Chaalenjiilee garaagaraa kan garaagaraa yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti argaa jirtanii chaalenjii mirindaa jechuu dandeessanii ammallee yeroo darbe kan ture akka cilaaloo food company faayiduu dandeessu okay paastaa fa'aa minaan bakka chaalenjii akkasii injifattanii karaa gaariidhaan maal birrii argachuu dandeessu jechuudha. Karaa kanaan isinii kafalu. Asirratti ammoo kan isinii kafalu TikTok osoo hin taane nama ispoonsara isinii ta'e takka viidiyoo isaa san kaampaanii warra hojjetanii isinii kafalaa jechuudha. Inni sadaffaadhaa fi tooftaan inni dhumaa TikTok kan isinii kafalu TikTokiin kan isinii kafalu akkaawuntii biyya alaatti banachuudha. Biyya alaa gaafa bantan kana warra piroograamii TikTok ta'e jira biyyoota akka USA, UK, China illee ta'uu biyyoota garaagaraa jechuudha. Biyyoota TikTok wajjin paartinarii qaban keessa yoo banatan akkaawuntii intarnaashinaaliitiin isinii kafaluu danda'a. Achirratti ammoo garuu Creator Reward Prograamiin isinii kafala. Kana jechuun biyyoota san keessatti viiwudhaan isinii kafaluu danda'a jechuudha biizinasii kan keessa. Hamma namni tokko viidiyoo keessa sarara daawwate akkuma YouTube'itti biyya san isinii kafalaa jechuudha. Kun ammoo Itoophiyaa keessatti hin hojjetu jechuudha biyyoota san keessa malee jechuudha. Kanaafuu tooftaalee kana maal akka argachuu dandeessu TikTok irraa Itoophiyaa keessatti birrii argachuu dandeessu jechuudha. Tooftaan kun baay'ee salphaadha jedhanii isin hubadhaa. Kanaafuu viidiyoon irraa isin qabadde kanamaan isin raawwadhu ta'a. Asumatti kan raawwadhu ta'a. Like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isin hamma yeroo itti aanu wal arginutti yaada biraatiin nagaatti.